قولي إيه سوى الجيل أنت لنا هيمت أنت لان جالد أشتيمو فوريتني سنجرسيس مال برباد هفته أشتي بريدو تنا فوريتني سنجمة جيسة إسنجدسيسة في جمة هاي مال فيتا وصلتا ما جيسة ربطن مالك من بكرة بس بون ما وجيانا اللي بشنا نمالي لتي جما وجين شيء كمو wanti khalee hotte nuti arramaatu dhufee wanni haaroyni jireenya keenya irraa arra wanni haaroyni maali jecha khamiin jecha khalee irraa adda qofallee bashannannaadha jechi haadha faatee gaafa hayroo dhufte hamzaan hin finne hamzaan haadha faatee hayroo fidee maarree godhee dhiise hamzaan haadha luchee haadha faatee anaatu siinni kanaa godhe ambar kana wanni dhadhibu maali ati waslaata akka teeti hamzaaniyaa keessa gootu akka teeti baran daggalfattee gootu akka teeti mana maadaameetti gabbuustee gootu na seetiyan wishaa inji wani kasi sanu bira gafan fudu barbade sabbonan yo khailmi haji yo khailmi jarra bagada gabbe sabbonum masatini jarti baredu takka jarti baredu kashita tana fude zala je multi ajaiba gode adawi tana garaguba hamzan gize jirat mali fi jitat cirika racha bishan kesa sinja mo na masatan mali sinja wallahi hagana gabbe debi sana ma debi sula fere qab maltuna cinqebeta jecha mucaan albaatisan abbaa kiyya khalee tuqeetu sammuu tana ciisana kutee rabu yaa wallahi rabbin arga wallahi eega khalee rab luchee ayyoo teetiiti siinja ayyoo fedhe annama maatiiti yaan dhufu wallahi ibiddaan mataa kanana yaa an khalee narra deemaa oolte si jala taa'itiin si koflee qabachaa ture boodarra maal abbaa keetii jette beeyta abbaa kiyya beeyta hamsaa kana hin waslaattayinaa hin baalagoomina gize haasoytan maala ka haasoyta wali lalladha gize namaan jettan maala ka namaan jettan lalladha ajandaa haadha faaqee aduu guyyaa irraa booda kaasaa anaa isinitti malikii isin beeytanii waslaata ummata ifii isaatii waan hin taane hojjetuutu herreega akkasuma namaadha aboo bar aniin kun eessa garte guyyaa kam sargii godhanni naaf yaada faate guyyaa kam niqaa godhanni naaf yaade faate hay ummatuma akkamii mataan keessan isin yaadu barani kun gaafan fuudhu kabajaanin gabbee akka sabboonummaa fuudha maal abbaa keessanii feetan maa ciisa walii dhabdan haadha faaxemaa maqaa balleessuu feetan moo jabeenya isii kanaan mataa isin nyaate dubartii tam caalaa jabduudha sabboonummaan jiraatti naman geessu takkaa nama waan kadhanne akkaan argetti wallahi eega khayroo dhufte akkaan nama argetti takkaa namatti hin buutu nama gargaarti midhaati faatee warabbul qaab maa haadha faateetiif hojii isa dhabdan hamzaan kuni kami haadha faateetiif isa waliin ifaa gootan rabbi afaan isinaa woggoysu afaan woggoysanii qoha isini akkamii yaaddan matummaan kun fayyaa isin qaba yukireesii walaa bitti maal akkamtu akkamii yaaddan barani arraamiti barboo ilmi namaa barreeffadhe wallahi dadhabadhe ichi arraami bar haati faatee hayroo dhufte waggaaf deemti moojii shan moojaa motorban beekan hay maali marakkoon isin haadha faateetiin na cinqaa ooltatte isii yoo wanni hamsaan cinqaa ooltaniif maali ni haa waliin nu gootanii bara gabbaanee bara isin kofalchiifne bara hogga dadhabdante qofa oflaa isin kofalchiifne Boa, Duse. Walin jalan nona. Satti se beekan se jaaladha yeroo maaqe. Okay, wali sin kabajnu. In kabajnu. Sin beeku baran hadhan si arge miidiyaa irratti. Okay, duba maaliif waan akkasii daleetan? Bakka inaafaa daree wanda lij kalqannaa ko turu adalla inaafaan bareedduu dheetanii barootti. Jechuun qoflaa miti dura isa jirta fakkeenyaaf yoo amma lafaa kaate keessatti maaliif waan akkasii daleetan malee Nuti akkamitti dhugaa gootan nuti qoqoosaa jirtudha jirra taate ati tiiktookii irraa fuute manaamanii kana gaafa arguun inaaf ere akkamitti dhugaa gootan qoosaa tiiktookii irra waliin taphataa turne malee dhugaa goote nu argisiifta jennee yoom yaanne no. Ayyoo dhugaa godhame maaltu nama gubaree fakkeenyaaf. Bakka qannoo inde no ani asii qofitti kaayiroo keessaa singiliidha jedhaan ture ana qofaatti gaafa nafu maaltu natti dhaga'ama isin diiguudha wajjin koo. Duba sammaadhaan maal nagee san dhimma keeti yoo ififte isaa duba maaltu nagee yoo duraan deeyitee ati na dura kan nama fuudhu taate
Ani bakka san dhaqee waan akkasii laaqa. Bakka amma minna barbaadde yoo ta'e akkana ani koo alfaraayim waggaalloo dura si waraana bakka dhugaan si hima bakka sin diige hojii koo hojjedheen warra akka keetii diiguudha hojii koo. Ati duba rabbi si diige akkamiin nama jala deemtee nama diiguudhaaf halkanii guyyaa ciqqabu. Obboleessa kiyya ammas kana caala akkan bareechee akkasiin garaa siin laafnetti si diiguu kan deeman ammas sitti hima afar saalloo beetaachuun era deebi'ee si hima gana. Baraan kana dheebu jiru. Ani maaliif obbo dhibbata akkasiin jaaladha. Maarreen sii ta'a lubbuu sii baasa. Baastu dira san fedhe isiinuu miseejii teekista kan deebistu kunoo miseejii na harka jira laaluutiin jira. Maati maaltu dira sana kan isa cinquu fide. Machuun baanuma kana balleessuu yaaduudhaaf cinqamtaa mirkanii biyya. Na miira keessan galee bara gaafa mucattiin argu sirriitti ilaale erga jedhanii jenna jidur natti mul'attu. Erguma taasifsiisuu jabmartee sirriitti natti mul'atte. Mee wanta kana niin ajaa'ibamu waan amma mee Oromoo sana niin ajaa'ibamu akkam godhamee fakkeenya. Mee jalqaba amma fakkeenyaaf dhiirri amma galgalaa ganama onoo miseenjarri kunooti dhiirri lafa kanarra jirtu hundi taa'amma michiyyoo tana agartee akka firaa gorsitu akka nama jaalattuu dhuftee itti cinqabtu dura eessa jirti guyyaa Hamzaan dura dhufee si jaaladhan jiiniin gaafa Hamzaan dhufee ati bareedduu bisidee kana yaashittaa jeeni dhugaa ittiin himin dura dhiirri gidduutu eessa jirti gaafsan. Sirraa qabi. Egaa obboleessa kiyya ammaati fiqireenu jalaa qabsiifteetta handa gongorsuudhaaf waa meeqa barreessuufi akka nama tokkotti jaartii keessa jalaa jala januu kiyyatti seexanana dogongorsi hinaaffaan itti nagalche sirraa garagalchuu farii yaale otuu ittiin. Angayyaa sana baqatanii na fidanii bakka na waraane hin beeku. Urgasanii bakka Hamza dagachuu hin dandeenye bakka. Marfee addaan baasee Hamza waraane moo namticha waraane moo? Garuu sa'aatii saniif jaarsichumatu waraane jedhanii isallee ta'uu danda'an hin beeku. Waan agartee jirtiin amana Oromoo. Mucattii waan agartu malee Jaaladhee osoo hin taane osoo garaan kiyya na gubatu mee manumatti inuu yoo haa galatu ka jedhu fuudhii galiinii jedhe. ati qooyimee fuula Hamzaa kanarraa bikkatan feetamee rafaatee mee Laphee isaatiin natti tola. bakka biraa hoo? Hidhiisee kana natti tola icciitii godhe of najjaja akkasan jenna. Maal jette? Tiishartii kana gabbanee kana laphee irraa waa isin garsiisa. Miira keessaa bee gootettiiti. Hamzaa nama tasgabbeessu to'ate kan nama laaltee nama dhiistan. Tam tasgabbeessee tam dhiigsa. Imimmaan kan akkaataatti irraa hinnuu na dhibee barbaada. Obsinaan jedhanii sabarii akkamittan obsaa sabaree. Hamzaan barii ka isaa kuni Hamzaa jechuun aanan bakka hin jiramti bishaan burcuqoo keessa buufte jechuudha. fuuldurri isaa kun wanti agartee jaldeessaa hudduu jaldeessaa. Mee akkuma dhuguma jechuudha ati dhiiraa fi balaataa kan kee kanarraa biyyaa fuudhi. Eenyuun jedhu Wanti naan ta'e Saaliim wanti na. Haadha faatee dhugumatti fuulli kee jijjiiramee jira. mee wanni waan ofiirraa dhabdee olii gadi si oofu maali nutti himi? Gizee mataa gadi qabate isaan illee qalbii fuudhee isaan illee qalbii fuudhu narraa haasayaa waan takka takka hin jedhu gaafa amma dubartii qalbii fuudhee biraa deemu waan takka takka mee narraa dubbadhaa isinummaa nama dubbachuu hin danda'u jedha maali qoy. Hin dhageenye ni tan neetwoorkiin isaanii mummuura. Gaafa nageesse Gaaffii kana yoo gaafattu neetwoorkiin isaanii mummuura. agartee namni hedduun keessan ni beekanii maakiidha ani isii fuudhuu fedha asli ammoo akkuma abbaatti ilaala isinii himadhee ture dubbii sanallee bara achumaan qabdanii teettanii. Bar dubbiin dubbii fidaati dubbii teessan itti rafee itti keetiin laalee beeyta. Isin maal irra geessan sila kan teenya naaf as Dr. Aslii qabdi. Isin maal irra geessan sila lash wal gootan moo akkami? Nu aga sila haasaa qabna waan ofillee keessaan itti himee. Itti haasa'ee ture makii raachuun baay'ee itti laffa'e. Raachuun singiliidha. Uddee koo taftaffe singiliidha. Dhugaallee yoo dubbanne jenne ana raachuun baay'ee natti laffa'ee. Kanaafuu jecha ammas taree isaa diyaaspooraa biyya faranjii jiru irra raachuun anaa oolmaa naa ooleera. Uffata maal fakkaatu ka ana fakkaatu bidee achi naa erge. Naagalle mee naa hime isaan jidduu maaltu jira? Saliim garuu iyyuu nama waadaa san guutuu miti namni mataan isaa malaaxaa kun beekta baay'ee hir'uudha yaadni isaa. Moluu taanaan bareedaadha. Kun jecha maakiin si dubbata. Akkamiin laaltee waan kanarraa hoo gaafattee Okay amma ati nama walitti fuusuus deemta namni wal fuudhuu dhiisee jira. kalee hogguun dhaga'ummaas viidiyoo tokko. Raachuun gara keessaatiin makii amansiisee jira. Ani raajuu natti tolaa naan jette garuu ni jaaladha naan hin jenne. Akka obboleessatti akka hiriyaatti natti tolaa akka bultiitti yoo deemte karaa hundaanuyyuu filannoon koo suma waan jedhu wahii naa ibsuu baatullee amala shamaraatiin beeytaa. Nu amma saggabi rakkoo miti rumaa fuudhi dubbii. Xiqqoon saalfatti
Akkam hojii qaba? Ani immoo irraa hubadhe waan kana. Akka an haasaa waliin qabutti akka isiin jaalala dhugaa naaf qabdu irraa hubadhe. Garuu raajuun natti tola naan jette. Raajuun natti tola. Malee waan biraatiif waan yaada hin qabu waan jedhu. Natti tolaan waa'ee maaliif jettee gaafattee ati? Duratti argita. Kamtu sirrifachiisaa kam gammachuudhaan simatta. Isuma billa qabatee dhaabbatu simadha. Maaliif onneen isaan waraantu waan ta'eef. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waan agartee jirtiin amana Oromoo. Mucattii waan agartee agartu malee Kaliifan rifatee bee bar billaa qabatee barinni. Kaliifan ababaa qabatee dhaabbatee. Saliin dhageeffadhu. Wanti kana filadhee maali? Abbama fedhayyuu haa ta'u nama fedhayyuu haa ta'u namni tokko nama billa baadhatee dhaabatu fi nama abaaboo baadhatee dhaabatu namni wali caalchifatu hin jiru. Hangaruu onnee Hamzaa beekaa beektaa? Yeroo ambeela maal taate naan jedhee na gaafata. Yeroo afuula kiyya anguure maal taate jedhee na gaafata. Yeroo gadde maal taate jedhee na gaafata. Biyya kana dhufee gaafa guyyaa 4 ga'u na dhukkubee ture. Okay, biyya sanitti. Jaarsatti takka hin beektaa mida gubbaa kana galtu takka. Hin beekan. Jaarsatti sanin naa himee marfee ajaa'iba tana naa waraane. Suuraan? Angayyaa sana baqatanii na fidanii bakka na waraane hin beeku. Urgasanii bakka Hamzaa dagachuu hin dandeenye bakka na cimaa dhufe jaalladhe na cimaa. Marfee addaan baasee Hamzaa waraane moo namticha waraane moo bakka waraanamee lakkoo addaan baafattee Muhammad jechuun jedhee takka takka beektaa marfee wayitee nama waraananii akka nama tokko irraa fannifaa nama gooti marfeen sun beekte namni si waraansiise Hamzaa moo situ waraanee moo Hamzaa si waraanee addaan baasattee. Nageessanii beektaa wannoon reeddiin ala raggadi hafee Hamzaan naan seenee mana keessa. Okay. Jaarsichatti himaniiti garuu an sa'aati saniif jaarsichumatu waraanee jedhanii isallee ta'uu danda'an. Hamzaan garuu seene. Seene naa wajji seene inni. Bakkaaris. Namtichi bira dhaabbatee balbala cufee Hamzaan waraanee jechuu akkas ta'a. Maal beekan? Subhanallah. Namni ammaa kun subhanallah. Inna lillahi. Dhugama badhiisa kanallee rabbiin haa faya isa haa faya. Wallahi haa faya dhaltuu tana laalka. Allahu akbar. Ana yooma keeppisan irraa buusan itin jira miti namni akka mushurraa kana wal irra buuta. Yooma keeppisan irraa buutee salphadha. Yooma keeppisan irraa buutee salphadha osoo jedhu. Namni wal irra buuta dubartiin wal irra buuti tuun achiin Hamzaati tuun achiin Hamzaati tuun achiin Hamzaati wayya dasiikoo. Tuun achiin Hamzaati keebbimmaan tun lafa buutee anummaan waykii uyyadhaa bakka kanatti. Anna ammaan tana maal haa taanu ree? Salphinni abbaa manaa ka haadha manaati hamma fedhellee ta'eetiin jedhu jaartii isaa ta duraanii ta'e amma haaluma nama kennaati haaluma dhiirateennaati dubartii jijjiirachuun jedheeti malee. Hagan isa jaaladhaani garuuyyuu. Ijaan isa laalu dadhabee yoo saniyyuu dhokadhee quuqee muka jalaan dhaabadhee ilaalaa ture. Amma si harkaa bee? Waan akkana kana dhugi wallahi si rakkisee kuunuyyuu. Waan qamisii gaddirate arginaan Hamzaan faana bade galee manatti. Geegessee balbala jalaan gahee biraa deebi'a. Wala tajaarsa qabdu wala tajaarsa qabne isa bira hin jirtu. Wallahi rabbummaan nagaan kaayiroo keessaa isa haa baasu. Kama guyyaa takkitti keeppiin bakka biraa jirtu inni bakka biraa jiru rabbi na agarsiisudha. Hamzaan akkasitti irraa tumate malee kana Hamzaan bara rifeensa bareeda qaba bara yoo qaqqabattee yoo rifeensa tolu. Hamzaan akkana qorooramee irraa tumate. Kana kunoo saanii bakka tana kaatee saanii shiroo. Guyyaa takka wayii arge garuu guyyaa takka wayii sanuu maal godhee isaa chintibeetii keessaa dhiqatee ka'ee gadi ba'u mana reedii jirra anaa kifilii keessaa gadi ba'u ifaan bade. Jidduu tanatti kunoo taf jedhaa osoo deemu tasa harkaan tuqadde. Ijaan garuu iyyuu gaafa abduu san irraa buuse san viidiyoo san harka sadii irra deebi'ee ilaale. Hamzaan gizee keeppii godhatee dhiinte Hamzaan gizee laficha wal addaa bar. Sa'an ka jedhu amala isaatirraa waa dila lakkoofta maal fadhaa aannan illee akka bashoo fadhaa gizee jettu xiqqoo amala isaa kana dila kana eessa barte qo'e. Gaafa dhumee qaliiba.
Amma kun hundaa fi ta'uu qaba. Kan daddabsee wala seenuu muddamtettuu shakkee. Fuudhaan waan jedhe na gaafate yennaan ashitti tana fuudhu qabaannaani. Yooma sii taate ani waan qalbii tantee gammachiisaa fedhaani amma abbaa manaa kiyya kana jaalachuu bichaa osoo hin taane waan qalbii isaa tana isa gammachiisaan fedhaan. Maaliif dubartiin takka abbaa manaa jaalachuuni waan akkuma ofii waa jaalatu san isallee waan inni jaalatu fedha isaallee guutuudhaafi. Garuu isa jechuun anaa fi foon kiyya cinaa gama tokkooti jaaladhee osoo hin taane osoo garaan kiyya na gubatu bayeellee osoo taaftaafillee godhaa deebi'ellee tana ima godha ka jedhuun mee manumatti nuyyoo haa galatu ka jedhu fuudhii galiinii jedheen. Garaagarummaan jirtu maali? Dadhabinni takka takka illee hin jiru. Sa'aa 24 Hamzaan halkaniif guyyaallee akkuma seeqateef akkuma kolfeef. Ammas amalli isaa takka ta'e san dhiifne tammi beektaa tafedha illee yoo ta'e 50 illee yoo fuudhe Hamzaan dubartii arginaan dubartii waliin dhaabachuu inuma dhiisu. Amma hadhamee kunoo fuudhee masgiida dhannee gadi yaane masgiida keessaa salaanne asi keeppii qabate keeppii akkanatti harkaan qabate kooti suufa akkanatti qabate tuun garana harkiftii tuun garana harkiftii tasaqaayyamu san keessatti dubartii waliin rakkata. Kun waa taatee waa harkate kun singilummaarraa jijjiiramu jiraati. Uummata singilii kana suuraa wajjin ka'uudhaaf nayyamsiisan hin gaafatanii. Amma Dr. Abduu Sewaaniin isaa namaan galu. Ona keessatti ona bulu keessa sheexanni dha'ee dubartii jibbisiise ta'ee waan hin Abduu Seenuuta. Hamzaan bar daqiiqa takka asii gabbaanan luka duwwaan isa duwwaa deemuun agartu gar. Ta jaarsa qabdullee jaarsa ofii achi gara mana shaayii achi qajeelchitee kaatee Hamzatti asitti. Ani wanti isaa sodaataa jiru wayii guyyama takka rabbiin. Ati jechuun ati experience nama waan bira shakkaatii hin jiru beektaa? Isinillee agarsiisan nagayaati. Wayii guyyama takka tokko wayii ka jaartii isaa bira osoo inni dhaabatu asii itti baheeti. Keeppii bakka biraa buusee isa bakka biraa buusaa waan jedhutu qalbii keessa na yaa'aara. Ta keeppii tan nuti sattasanii yeroo gabaabduu keessatti furraati sassanii ati jechuun Hamzaa kana osoo rifeensa qabaate fadhaltuun tufaa fixe wallaa akkana keeppiidhaan akkana godhee osoo lafa rifeensa qabaate fata jaarsa qabdu jaarsa gatteetti dhaqxe. Bagaa rifeensa hin qabaatin alhamdulillah. Ati qoyme fuula Hamzaa kanarraa bikkatan feetamee rafaa xeemee lagizee goona laawtu eessa isaatu si tola. Hidhiisee kan innatti tola icciitii godhe of najjaja akkasan jenna yoo dhagahe. Bakka biraa hoo Allahu akbar. Laphee isaatiin natti tola. Maal jette mee dhageenya jidduu sagalee gara biraatiin kutee dhufe maal jette mee irra deebi. Kan gaa icciitii godhe yoo dhagahe natti of jajaa. Laphee isaatii si tola. Allahu akbar. Bakka biraa hoo. Yeroo deemu beektaa ejjeta kana bareechisee ejjeta dhiiraa ejjeta. Irraa siqee gubee dhaabadhee ilaalu fa bakka hin jiraa miti waan yeroo achi deemaa natti fakkaate. Yoo dhaga'ee akka natti jajaa hin dubbatin ana obboleessa jechaadhaaf si himaara. Namni si miira keessa seenee jira bar. Mee ol jee fuula keetirraa waa laala. Dhaabbarni qoflaa bar lubbuma shamarran bar lubbuuf jaalatanii ilkaan isaa aannan fakkaata funyaan isaa akkana dhaabbata hareenni isaa jira dhiyeenya kana ammaas tiishartii kana gabbanee kana laphee irraa waa isin garsiisa waan ajaa'ibana miira keessaa beekootettiiti haizoosh. Kanaaf bar waa'ee isaa nuti hin kaasinaa waa'ee isaa dubbachuun fedhu. Amma gizee halkan ta'e guyyaa ta'e sa'aatii isaa wal argu jechuudha. Akkana bishaan baratoo keessaa baasee qabadhee ta'a. Jaaladhee hin jiru. Ayyaa dhafaate. Hamzaa nama tasgabbeessu to'ate kan nama laaltee nama dhiistaa namni maal nun jaa. Nama tasgabbeessu haa. Tam tasgabbeessee tam dhiisa. Tashaara Nuuraddiin isa eeggati, tashaara Tuuttaa isa eeggati, tasuufa Jaawaa isa eeggati, ta Dubaayii isa eeggati, ta Kaayiroo isa eeggati rakkatee jiddu gadi. Osoo gubanni jiraan nama dubartiin kun qaraa waa hedduu waa sagal waa kudhan dandeettee jira. Obsinaan jedhanii sabarii akkamittan obsaa sabaree garaan koo gubatee
Eessaan obsaa eessannatti hin dawwalina ati yaafuu gabaa biraa keessa jira. Imimmaan kan akkaataatti irraa inni na dhibee barbakkaan jirus ni fagaattee so Hamzaanis garaa jabaate imimmaan kana nama imimmaan kana irraa eenyuma bira jira namni Oromoo wajjin jirtani rabbii jaati. Innu garaa natti hin jabaatu isuma naa kadhadha. Innu garaa lafaa innu garaa natti hin jabaatu isuma naa kadhadha. Waan Abadan garaa natti hin jabaatu. warri keeppii godhatu kun mataa jabaachuu guddaadha beekte yeroo takka takka. Na abadan. Amma isaan beekuutii fi Hamzaa wal bira yoo dhaabde waaqaa fi lafa. Innu garaa natti hin jabaatu. Eenyu garaa jabaate Isaaqii fi Hamzaa. Isaaqi turre garaa jabaata. Isaaqi turre garaan isaa dhagaadha. Maal yaadaa maal baataa maal nyaataa isaaqidha kan quban qaba ati waan hin beekne. Hamzaa jechuun aanan bakka hin jiramti bishaan burcuqqoo keessa buufte jechuudha. Hamzaan barii ka isaa kuni fuuldurri isaa kun wanti agartee jaldeessa hudduu jaldeessa akkas fakkaata. Akkam akkas keessa teessee Hamzaadhaan hudduu jaldeessan jedhiniiti. Qajeelee haasa yookaan gasi darba'ani hancufsiisan turini waa'ee isaa badaa dhaga'uun fedha. Isaaqoo. Hayya. Iskee Yusuf Museedha. Mee akkuma dhuguma jechuudha ati dhiiraa balaataa kan kee kanarraa biyyaa fuudhu. Eenyuun jedhu. Wanti naan ta'e Saaliim wanti na ani waan barbaadan hin qaxxaamaan mee mataa keerraa intinaarraa keeppii kana fuudhime kan Hamzaa hudduu jaldeessaa fakkaataa hudduu daa'imaa fakkaataa maali kan jiru. Saaliim yoo dhiira taate irraa kaas yoo dhiira taate. Dhiifama wajjin ifaa tokko nu dhaamsi. Haadha faatee dhugumatti fuulli kee jijjiiramee jira. Fuulli jijjiirameera. Waca keessaan jira sanumaaf sagalee qaqqabee isin dhaggeeffachuu jira. Haasawa isin bakka xiyya bu'aa lamee waan takka. Ani bakka Hamzaan bu'aa. Gizee mataa gadi qabatee jechuudha. Keeppii kokkee nama jala danqareeti. Taanillee qalbii fuudhu narraa haasayaa waan takka hin jedhu. Gaafa ammoo dubartii qalbii fuudhee biraa deemu waan takka mee narraa dubbadhaa isinummaa nama dubbachuu hin danda'u jedha. Maali qoy? Koo Hamzaa mee gaafii si gaafadha yeroo takka yoo dhageette amma miitirraan kaa'ee wanni waan ofiirraa dhabdee olii gadi si oofu maali nutti himme? Hin dhageenye inni tana neetwoorkiin isaanii mummura. Hamzaa gaafii si gaafadha dhageette? Gaaffii kana yoo gaafattu neetwoorkiin isaanii mummura. Ni cicitaa. Neetwoorkiin isaanii mummura. Ay Hamza. So haadha faatee amma jechuun amma. Dubbata jaarsa koomandootii si gaafataa jira dubbadhu. Dubbadhu Hamza. Haadha faatee dhugaa dubbachuudhaaf haadha faatee wanni irraa hanqatan hin jiru haati faatee haadha jaalalaati dabbaas kan namaa olii qabdi amalaas kan namaa olii qabdi waan wanti ni qabdi garuu afur hayyame waan jedhamu tokko ni jira miidhaa. Okay naagalee jira haadha faateen dilanii naafti jechuudha. Laa ana waan biraa naan godhinaati kaliifaa dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Hayyee. Haganni ashitti fuudhee ammas biraas fuudhee sadii haga fuudhutti warra kenna bira ta'a galee. Niin fuudhee ka'ee boodarra na aansu'an an boodarra aanu fedha. Amala dubbii dhugaa Gizee qalbiin isaa tasgabbooftee hoteelarraa galte fedhaan gizee inni mana keessa galee nyaata manaa nyaatu. Amma ammoo rakkoon qabu haa dhuftu jarri. Amala isaa dilee jalaa gubbaa kaastee himtu kana akkamitti harkitee namni beektaa amala tokko kan isin irraa dubbatte san nama walitti cufatee beeka beektaa dubbiin tun amma dubbii dachaati akkasii waan dila kana bakka itti bartees baruun barbaadee amma san bira kute ati bakka Hamzaa qoy anummaan kun yoon siif qabe akkam jetta haadha faatee akkami si boodan fuudhu. Ambar karaayyuu bareedee na jibbee haati faatee na qoositee haati faatee waan an barbaadde naan guutu haati faatee hin harattu hin dhiqattu hin dibattu haati faatee alaan galtu jedhee wannummaan takka yookaan ammoo haati faatee eessa oolte eessa bulte jettee natti hinaafti jedhee wanni takka na himate hin jiru. Ala bayoo odoo sa'aatii feete galee eessaa galte hin jedhuun itti dawwalee silkiidhaan hin cinqu rahaa godhee bakka barbaade oolee. Yoo barbaade biyyee haree akka ijoollee daa'imaatti yoo barbaade bishaan daakee yoo barbaade bakka fedhe oolee gizeemanni galee jedhee anaa dhufu kootu seeni taa'e jedheeni waan inni barbaadu kennaafi. Wanni hin jiraa miti akkanuma laalee asheeta bareeda bira lufan kan jedhu saniin dabalate waan ta'eefi anamma galee qe'ee warra kennaa taa'a hagasiifi
an obsuun danda'u beektani maali yoo jettan yoo inni mana intala taanii bulee keeppi sirreeffataa achi as dhufu an garaan nan danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka inni agarte jechuudha. Yeroo inni mana intala taanii bulee keeppi sirreeffataa achi mana intala taanii irra naanna'ee gara kiyya as dhufu an hin danda'u. Kanaaf galee warra keenya bira taa'a. Hanga inni dadhabee hoteelarra galee nyaata mana keessaa yeroo nyaachuutti gadi galutti manguddoomutti jechuudha. Maaliif gaafa manguddoomanii jedhan booda irra kiyyuma ta'aa miti jedhee anuma garuma kiyya saana. Kanaafuyyuu akkas naa haa ta'u. Ani manuma kiyya galee mana kiyya ta'a. Itti bilbiltee baafte itti bilbiltee baafte. Bilbilte kun intalli mana intala taanii bulee. Inni bahee itti bilbiltee baafte madu. Itti bilbiltee baafte. Obsiteeti itti bilbiltee yoo bakka malee geesse itti bilbiltee baaste si galee dubbiin karaa biraatti deemti mana kanaa bayoo qabdeettee itti bilbiltee baaste inni miliqee jira. Amma jechuun nama bakka Hamzaa naaf boo'ettee yaaddu waan Hamzaa irratti agarte nama biraatti irratti kan agarte tokkollee jiru kan qalbii keessa jiru kan jechuun si boojuu taa'u. An tokkicha saayyuu hangarra an tokkicha saayyuu hangaa dhiirri hundi jechuudha tuun akka asliitiin na gurraachatti tuun akka reeddii aadamiitiin natti addaatti tuun akka mubaarak musammaatti garaa guddatti. Okay, asliin gurraacha. Takkittiin isii. Amma sana waasin jaa natti bilbilaa jira. Dhiifama jechuudha. Natti bilbilaa jira jetti bara itti bilbiltee as keessaa baaftee kaatee. Maal jettee salphattuun tokko jaarsisi tokko kutaasi koomandoo irraa jaarsi ergamee ammas as garagalee arfan qalloo irraa jaarsi ergameetiin osoo as taa'u akkamitti as keessaa baafti kan nyaara haadatte zayitiidha. Waan kana wayi ati ni chee gootee turte wayi waa itti ergiti jechuun waa itti gootee wayi waa itti qaraasiste yookiin ammoo waa itti barreessisti waan kana. Ani sanuma shakka Hamzaan lafatti asii ka'ee kaayiroo Dubaay hin deemne an sanuma shakkaanuyyuu. Wayi messenjera kanaan fa'aa waa itti hiitee qorichaan irraa dhaabamte malee Hamzaan gaafa koyee irraa na fidu lafa tanarra gangalatee keebbii tana lama ofirraa fuudhee ofitti deebisee. 8 sirba Farahaani naa sirbee Kasaaliyaa naa sirbee aartistoonni takkittiin isii hin hafne na fide biyya kana. Mee ani waan jedhu unuma jedhaa atis haadha faatee uummata keenya kana argee kana waan qaceellotti irraa qabamte fakkaata. Qalbiin tee yoo waa'ee argee kana dubbatan lafa mallattii dhiyeenya kanaas viidiyoolee tokko tokko irratti kun argu gootummaa hargee tana gadi fageenyaan gadi maxxansitee dubbatta. So egaa kun garaa guddatee kun si gurraacha'ee kun si xaddaatee addunyaan gaaza siqqaate. Mee viidiyoo banaana laalta waliin ka akkana deela garagalee si laalata mala. Adeen akka jaarsa dhufte gulaallachuu dhufte re. Yaa Rabbi na baasi ati. Akka jaarsummaa dhufte jaarsa taatee bahuuf galiifa. Dubbiin bar dubartii taaziyaan geessan jattasii keessa boochi. Akkas dhugaa. Anillee bari waan kana dhingada akka amaanatti akka jaarsatti illee sitti madhee ture siif Hamzaa akka obboleessatti akka abbaa akka gwaadinyaatti illee asli ammoo akkuma abbaatti ilaala. Isinii himadhee ture dubbii sanillee bara achumaan qabdanii teettanii waan ofillee akka obboleettitti sila dhageettee waan sanii anallee wanti jettanii ragaarii ture. Bar dubbii fidaati dubbii teessan itti rafee itti keetiin laalee beeyta. Eguun achi deema mucayyoo ta Dr. Asliin kunis hedduutti lafee ni barsiisee ni guddisee waa meeqa godhee fi beeyta akka abbaa daran tahee waa meeqa godhee waa meeqatti lafee guddisee so animma yoonga jimaa fuudheetuma walumaan taanee anaa fi Dr. Aslii walumaan taanee dubbii tana finna isin maal irra geessan sila tun tannaa fi tanteenya anaa fi Dr. Aslii qabdi isin maal irra geessan sila lash wal gootan moo akkami? Nu aga sila haasaa qabna waan ofillee keessaan itti himee akka obboleettiitti illee akka hiriyaatti illee dhayitee waliin haasaa haa gootu jedhee itti himee
agartee namni hedduun keessan ni beektanii maakiidha ani isii fuudhuu fedha saniifuu nu wajjin haasaa qabnaa namni jidduu seenuu deeman fakkaate waan sanillee akka nuuf fixan jedhee yaade inshallah nuuf fixadhee yaada kalifa kiyya waan ufillee achuma jirti qaamanillee birum jirti haasawuun jirti I think akka kaleessa na ibsitetti waan gaarii na fakkaata. Okay, yeah. Kali fabetan dubbi kana gara kunna gara itti yoo deebine itti haasaye ture makii. Sasa bakka iidaati wal argine itti dubbadhee wajjin qaaqee ture. Raachuun baay'ee itti laffa'e. Raachuun singiliidha. Uddee koo taftaffeedha. Singiliidhaan ni taftaffeetta inboxiidhaan dhufta. Akkumta goggoonu qashte. Akkas. Dhugaallee yoo dubbanne jenne ana raachuun baay'ee natti laffa'ee baay'ee natti dadhabee tiktok kanarratti anaan jecha arrabamee carraan isaa anaaf jecha hidhamee waa hedduu ta'ee tasaqaayyamee kanaafuu jecha ammas taree isaa diyaaspooraa biyya faranjii jiru irra raachuun anaa oolmaa naa ooleera achirraa uffata maal fakkaatu ka ana fakkaatu bidee achi naa erge anaaf obboleettii tiyyaafisi. Kanaaf dhugaa yoo dabsan seenaa namaatitu dabaa seenaa namaa yoo dabsanii jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf raachuun muyyatiin kanatti akka allaalutti baay'eetti miidhameera. Saliim garuu iyyuu nama waadaa san guutuu miti namni mataan isaa malaaxaa kun beekta baay'ee hir'uudha yaadni isaa. Kana yoo jedhu Hamzaa jedhaara isinitti fakkaatu Saliimiin jedhe yaadan Saliim jedhe. Bakka kanatti dubbii lama wal keessaa fidde gootittii tiyya dubbiin beektaa. Yoo dubbata uumarra namaa ifa kalee bakka iidaatiin wal agarree waa'ee raachuutirraa dubbannee raachuun qaceelloon natti laffee naa jecha hidhamee uffata maal fakkaatu kan achi naa ergee maal jettee maakiin si dubbatte kun jecha maakiin si dubbatte ati immoo lammaffaan rakkan jettee akkana nama tokkooti kan hin laalu muciyyoo tana raachuun hedduutti laffee ammoo hedduutti laffee maal yoo guyyaa asirraa isiin harka akkana walirra dabarsi jettiin daawwan abiyyi jedhi jettiin qixaatii irratti. Argite amma salaama Itoophiyaa barbaadu jedhi lumuxii hin barbaadnu jedhi ammas qubaan hin bullu luubaan bulla jedhi akkana godhi jettiin akkuma gaaf dura asirratti viidiyoo Saliim Waraabe tokko yoo argitanii jiraattan wattaaddarri mootummaa nama 5 taatee itti seente mucaa liibii kanarratti akkasuma doorsisa hamaa keessa jira halkan sa'aatii badaa manaa fuudhanii bayuun ni jira waa hedduu keessa dabarse qabsoo hedduu keessa. Kanaafi nama kana dhiifneetiin kataa'ee viizaa biyya faranjii nyaatutti keeppitti gurgurroo jettan seenaan illee nu gaafata seerri illee nu gaafata jechuu barbaadee Hold on guys, Saalim ati namni dubbataniif hin dubbatu jetti Oromoon waa'ee kee dubbachaa jirra amma dubbiin addiisi. Amma jechuun waan giiftii too waa hedduu dubbatte waa'ee raachuutirraa atillee jechuma maakiin si himte san bakka iidaatti qaceelloo gadi fageenyaan dubbattee fi Saalim mataallee malaaxaawee ulaagaa dila kan akkan guunne dubbatte. So maakiin laata waan kana ni heeyyamti yeroo inni hindittii fidee arabtittii fidee achi garagalee as garagalee jee afaan hindiitii wajji haasa'u kana akkamiin laalte waan kanarraa hoo gaafattee. Okay amma ati nama walitti fuusuus deemta namni wal fuudhuu dhiisee jira. Dhiiraatu dubara fuudhutti hin jirre moo dubaraatu heerumaa hin jirre qoy na dhibe namni fuudha dhiisee jira wal fuudhuu wal heerumuu dhiisanii jiran. Naagalle mee naa hime maaltu isaan jidduu maaltu jira. Khalee gunda gommas video tokko Hindi irraa gara Hindi kanaa hin jaalallee qabaa jee isaa dubbatuun arke maakii daawun isaa jehuun arke wanni kun akkamiin laaltan isin. Sanillee gaafadhee ture mucattii gaafadhee jennaani raachuun kana dura yeroo dararaan mootummaa wayyaane osoo mootummaan abiyyi hin dhufin dararaan mootummaa wayyaane itti hammaate san gara biyya Hindii imalee ture jedhan. Ayyee. Gara biyya Hindii imalee jalattiin inni amma asitti waliin tiktok kanarra waliin kolfu sunniin hundi isaanii warroota guyyaa sammuu eerpoortii keessaa simatanii raachuu kana ka afaan hin beekne kana kayoo ol ka'e jedhanii waan isa dhayaaran itti fakkaatu gattaa jedhan waan isa qalaaran itti fakkaatu fuudhanii galaniini haala jireenya biyya isaanii aadaa biyya isaanii afaan isaanii barsiisan jedhan raachuu manatti hin galanii jechuudha. Uummanni kun uummata isaa galata oole akka ta'e raachuun gara keessaatiin makii amansiisee jira. Ilaa filameedhaanii makii waliin haasa'anii makii amansiisee
Asitti garuu ni kolfaan ni taphadhaani ijoolleen tun akka obboleeyyan kiyyaatti na dhiyaatanii turanii yeroo qabsoodhaaf gara biyya Hindii maleessanii kanaafuu narra hin laalin waan jedhu wayii wanna jedhan malee raachuudha. Raachuu jechuun ani hin beeku garuu boottii bakka namsee bakka dubbachuu dadhabdee waa'ee isaa fudhamaan natti haasu. Yeroo takka yoo na hayyamtu naasu Itti fufi. galatooma ulfaadha carraa naa kennuu keessaniif. Gartee namni kuni wal barataa namni gariin hiriyaa waliif ta'a namni gariin akka obboleessaa waliif ta'a namni gariin ammoo jaalallee walii ta'a. Garuu akka anaa fi maakiin haasawa qabnutti akka isiin illee keessi naa ibsitetti ani raajuu natti tolaa naan jette garuu ni jaaladha naan hin jenne akka obboleessaatti akka hiriyaatti natti tolaa miidiyaa irratti wanni nu godhullee hedduu natti tolaa. Jaalalatti akka dhuftutti ammoo akka bultiitti deemte karaa hundaanuyyuu filannoon koo suma waan jedhu wahii naa ibsuu baatullee amala shamaraatiin beeytaa. Nu amma saggabi rakkoo miti rumaa fuudhi dubbii. Xiqqoon saalfattii. Akkam hojii qabaa? Mooluu taanaan bareedaadha. Ani immoo irraa hubadhe waan kana. Saniifuu isiin akkas naan jechuu irraa ani ammoo waan kana isinitti himadhee waan kana karaa san akka naa xumuramuu barbaadeti. Akka an haasaa waliin qabutti akka isiin jaalala dhugaa naaf qabdu irraa hubadhe garuu raajuun natti tola naan jette raajuun natti tola malee waan biraatiif waan yaada hin qabu waan jedhu natti tolaan sun waa'ee maaliif jettee gaafattee natti tolaan sun waa'ee maaliif jettee gaafattee gaafadhe natti tolaan sun akka obboleessa kiyyatti ilaalaa akka hiriyaa kiyyaa nama waliin taphadhee kolfee waliin nyaadhee jiraadhutti ilaalaanii garuu akka abbaa manaa kiyyaatti yookiin akka jaalallee kiyyaatti ilaaluuniin naan jettee na ibsite. Saniifuu kanallee akkasiin naa hubadhaachuu barbaadetti. Beektaa amma dubbiin shamara kana hamma feete jaalattuus ani muuxannoon qaburraa abbaa feete jaalattuus abbaa feete dhiiftuus waan fedhe qabaate waan fedhe dhiisee shamarran nama arraan siin fuudhaatii ka'ii jechuun jaalatti dhugaa rabbi yoo dubbanne. Ogummaan qaburraa. Dubbii kana garummaa miidiyaa irratti haasa'uun osoo keessaan dhuunfaan haasofne gaariin ta'u moo kaliifaa ammoo akkam? Akkasiin jettanii. Akkuma dubbii ija mataarra wallaanan jeni asuma na dubbannaan dheenya kanas beektaa ni kaasee keessaan dubbannaan jeeni ammas ni kaasee soo akka waan gartee ani wanni biraatiin ibsoo daadhee saalimmaa kiyyoon fuune waan gurbaan ashitti teenyaas kan dhabnu na fakkaachaa jira dubbii isanii sodaadhe sii galee dirqama maakii raachuu dhiistee saalimitti heerumuu qabdi dirqama kun keessaan haasofnettani keessaan haasofne dhimma kiyyoo akkam gootete akkanumatti dubbii bishaanitti na hiixee biran kutinii. Dhugama beektaa amma waan sunillee akkuma jiru qabadhu dhimma kee ammoo kunoo ishee illee nas jirti. Isii wajjin immoo haasaa wanti jennee abbaa duratti illee namatti himanii beeyte maaliif akka isiin akka icciitiitti natti himte saniifuu akka icciitiitti sitti himee waan sana osoo deebii si beeyse wayyu maashaallah deebiin ammoo waan ajaa'ibaati gaariidha waan keerii qabu. Yaa maakiin as jala jirti? Maakiin as jala baate. Ati harkuma jirte yeroo isin seentu yeroo isin baate si yaabu ija waa jaalatte. Ija waa jaalatte tana bar miskiina. Akkuma na eegdi Hamzaa na eegdu barra amma nama keeppii godhate hunda Hamzaa se'ee haga afoo bahee fuula keessa laalee baradhu baddamma. Ay jaalalatan waan nama gootu. Siluma baay'ee wayi Hamzaan kan inni qabu siidaan isaa malaaxaa isaati bar namni kan inni jala yaa'u yoom malaaxicha argina yoom rifeensa isaa argina jedheeti dheengadda ja'a harkaa mallaxe malee qabeenyi inni qabu malaaxaadha bar kan Hamzaa. Bar asiin dura bar doolaara kumaa qabsiisee kun kakatee kun doolaara meeqa qabsiisee kun leenca meeqa qabsiisee Hamzaa lafuma kaa'imee jedha didee abaarsi ummata kanaatiif naasuun ummata kanaallee wayin nama buuftiif hin gaafa kaani abduusee irra biratti irraa buuti. Garuu wallahi dhugaa lafa dhaabatee garee ni ol jedhu keetiin tuleessa si beeka jette. Akka inni itti fokkisu jedhan kan sadiin. Ela bukkee uumamumti bukkee isaan bareedoodhani kan isaa waan akka luggee wayi akka dhaabbatteedhani akka jetteedhani waa tokko namni hin baqateedhani itti arge kan isaa
Bukan sadii dhaqee osoo hin taane akkana jechaadha jedhanii akkana. Lakkoo tokko fakkaata. Inni kun asiin akka ka'e, inni kun asiin akka ka'e bineensa bulguu fakkaatadha dibar. Ani dhugaa dubbachuuf wallaahi surree kiyyarra hedduu ka eegu keeppii kiyya eega. Dhugaa sanii wallaahi. Gaafa wayii bakka bishaan daakaan jiran biichii wayita deemtu kana deemee keeppiin seenaa yeroo baay'ee keeppiin seenaa qumxaa godhadhee boodii hin godhadhu asii ol qullaa jira garuu keeppiin godhadha qumxaa godhadhee seena beektee bishaan oduma kana seenuu dhiqadhee bahee ergasii ansoolaa goyfadhu paantii wannoo qumxaa ofirraa baasee goyfataa haaraa beektee wallaahi ansoolaa narraa gadi akkana bu'ee dhiisee dafee keeppii qabadhe garuu ansoolaa narraa bu'eera waan isa ajaa'ibu. Keeppii gubbeen dhufte dhugama siin wallaahi waan dhugaati wallaahi. Hagas takka sensitiif ta'eera beekte saniifuu kun waan addaabsite waan si barate garte waan kunoo jireenya kee si baratee waliin akkasitti dhufte wahiiti. Anama waan sargii fedhe ta'ee du'a fedhe ta'ee masgiida ta'ee bakka fedhe keeppiin seena. Yoo salaatu akkami salaata lafantu keessa raambuu? Keeppii duuba deebisaa wayita salaatu ani keeppiin kiyya fuuldurri isaallee cufaadha. Duubni illee cufaa jira jechuudha. Keeppii dudubbisaa cufaa barbaadeen dhabe lamaan tokko wayiin qaba siin irratti beekamtee dhagaa irraachi naa ergime galata qabda. Akkana jedhama kun wala. Namni waa'ee si beeku. Oyi Saalim waggaa meeqaaf uffachaa jirta si keeppii? Ani waggaa waggaa 13 moo waggaa 13 fakkaata. Oh my god. Ni turte boo? Xiqqeen irraallee ani kunoo ani faamilii keessa ilma dhiiraa hangafa ana jechuun kan shamara osoo dura jiraniyyuu ani ilma dhiiraa hangafaati akka ilma dhiiraa hangafa ammoo yeroo guddisanii akkuma adda godhaniiti waa inni barbaadu fa'a godhanii fi guddisanii keeppii xiqqeenumarraa baradheen waan guyyaa keessatti dhufee miti akkasumatti barataa dhufee garuu waggaa 12 ofirra baasee hin baasu. Yaa amma asirratti ergaan dhumarratti ani qabu yoo jiraate hawaasni Oromoo kan TikTok irra jiranii fi kan miidiyaa biraati irra jiranilleen warroota akka artistii Isaaq Zeenuu, Saalim Umar, kabajamoo obbo Hamzaa namoota hedduu jira warroota keeppii kanaan rakkatan Naziir Nuuraatillee namoota hedduu jira warra keeppii kanaan. Naziir Nuuraa biqilee fi bar waggaa 21 fadheen gadda kabajan. Bareedduu wanni warri biqilee fuula kana gubbaa waamu mul'atan malee karaan duubaa jaldeessa fakkaata dhaggeeffadhu. Intara wanni hundinuu. Intara wanni hundinuu absheer. Achi booda mana yaalaa sanii deebitee beektaa? Naan deebine. Garuu ammallee balbala sayyoo gaheetiin jedhu oduu asii ol deemu gara kunoo Arabii kana yeroo ol deemu jechuudha. Osoo Arabii hin gahin achii gadi jedhaa ni beektaa namichi jechuudha. Balbala san afoo yoo gahu waati luka tana qabee ganna dhaaba gad dhaabadha. Akkan taane warraan. Agalukas si nyaate jechuudha. Agalukas si nyaate jechuudha. Haa nyaatu. Maaliin si waraane jennaan amma reessuun silaa agalukaa hin ga'u. Maalumaan si waraane jennaan subhaanallah. Bar takka beektaa waan akkanaa muuzii baawar. Ani hunduma koftiidha. Garuu ka jedhu ani maal godhee jaarticha san bira yoo dhaqee gaafadhe hoo jechuudhaaf silam waa yaadatamu waa warqatarra waa barreessanii miti bar jaartichi akkanuma nama waraana tapha. Okay, akka atiin jaarsa si beekaa kanatti yoo argite. Jaarsi nan beeku hin beeka jaarsi. Hagammaa kun akkanumatti shamarran taphatan. Jaarsi yoo ofiisi waraane hin wallaalu. Yoo nama si waraansillee hin wallaalu waan ta'eef osoo deemtee ammoo siintu na waraane moo mucaa na fidee na waraane moo maali na waraane eessa na waraane gaafadhu waan kana addaan baasi malee wanni kun amma akkanatti sitti onnoo jedhaale kun I think Hamza eega Hamza namticha wajjin seene dubbiin Hamza si waraane malee kan namticha natti hin fakkaatu because dooktarri tokko gadi baase nama kaan gadi baase namuma dhukkubeessan qofa waraana fakkaata akkasii miidhaatillee akkasuma beekta kee kun ammoo hojjanu ta'e beekti. Laa inni na bira hafuu namicha shakkee akka waan fakkeenya namicha shakkee